jira ammaan duraanuu beekee jira amma lammataa immoo naaf ibsaa jirtaati sijjamar iyyuu taanaan xiqqash malee hin qaabtaati. Ashama harka fuunii daawwatsaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii haan nagaa godha. Egaa daawwatsaa fi hordoftoota keenya akkuma agartanii Rajuun uumaa hamaa nutti hin jiru. Adhamana ni qabda hin qabu naan jechaa jira immoo inni. Ani immoo ergixeenyaadha akka qabu hargeen jira waan hunda iyyuu irra gahee jira. Inni garuu uumaa na amanutti hin jiru. Ammas immoo ani lolaan osoo hin taane tasgabbiidhaani akka namni wal na barsiisuun barbaada. Ishii badambitti waan baay'ee ishii gaafachuu barbaadutu jira. Oo sarmeen wal na barsiise akka wal na barsiisuun barbaada yookiin immoo bilbila ishii illee akka naaf kennuun barbaada. Maaliifuu bakka ani jechuun dubartiidha waan ta'eef maal sababbii gara ishiitiin immoo rakkoon gara isaatiin immoo rakkoon kan jedhu sana beekuu fedhaani. As biratti immoo bakka ani bakka waan lama dhabeen jira. As biratti ani akka inni jedhutti akka inni gochaa jirutti ani adhamana hin qabu. Ani qophaa kiyya jiraachaa jira. Hin beekuni ishiin maraattee jirti. Maal laan jechaa jira. Akka waan biraatti immoo dhagaa jiru immoo akkam viidiyoo argaa jiru immoo waa biraadha. Hundaafuu garuu waa miitanii akka wal na barsiisu isa gaafadha. Hanga sagantaa keenya nu hordofan afeera. Gaadisee manni siitee jiraami? Naatee jira. Seeni taayika. Har'aas minyoota barnii fidi jedhin akkanuma naa ta'uu hiddeef irraa dhiise. Maaltu siin ta'a? Minyoota. Ayi hottuun man jeeni isinis nama wajjin jira supermarkeeta keessa jira mool keessa jira mama jette. Nakkoon qabin naatee naguma miti Nagaa. Silaallee ani waa si gaafachuu barbaadisan tureyyuu. Maali? Yaa jechuun nan diddu jedhetan abdii qaba sijjammar iyyuu taanaan silaati na amanutti hin jirtu na hamanaatti hin jirtu sijjammar iyyuu taanaani garuu maan dirqama na hamanii sin jechaa jira ka. Maali? Haadha manaa ni qabda yennaan hin qabu nan jechaa jirta mitire. Ani immoo hin qabda dirqama sin jechaan jiraan. Maal waan jirtu. Nana Gaadisee waa'ee haadha manaa tana yeroo inni geessi yeroo tilatti si deebisu yeroo sana osoo afattee gaarii ture yeroo sana osoo fi eeggattee gaariidha ture ani sana sirraa. Jechuun akkasii miti ka. Ani waan jiru ani ati gana bara dhufu yookiin kana guggaa shanitti gana naayimtu fan seeguu deeman ani amma arra sin jechaa jira. Arra waan jiru san hamanii sin jechaa jira. Hamanuutti hin jirtu ati garuu. Ani amma tasgabbiidhaan si gaafachaa jira. Loluutti hin jiru hiyyaa hin jiru miti kanaafuu mee jechuun anuu waan tasgabbee waan si gaafadhe ishuma kana miti ishuma kana mee tamamnaan jedhe. Ilaalamma Gaadisee dhugumatti anis waan si gaafadhu jira. Ati nan jaalatta. Ati amanitii dura isaas ati na amannaan seen si fani ma rakkoon qabu. Nan jaalatta miti. Ani si jaalannaan miti kanan mana kana dhufee jiru. Moo maal jechaa jirtu? Mee asii maalan godhaan? Tamam. Ati na jaalatta naani. Andage garuu yeroo dhufaanii waa hundaafuu waan si gaafadhuuf waan ati na gaafattuuf gaafii teetiif yeroo dhufaan jeetiin ture. Garuu immoo eegaa ati irra deddeebiidhaan na gaafachaa jirte an jaartiin hin qabu. Jaartiin hin qabu. Nin qabu moo nin qabudha? Ani. Nin qabu. Ishi erga qabaatee wal na barsiise. Haadha manaa jetteeti irra deddeebiin na gaafachaa jirta. Yoo dhugaa feete duraaniif haadha manaa hin qaba. Akkuma nama tokkoo jechuudha. Ammaaf garuu hin qabu. Ammaaf hin qabdu. Ammaaf hin qabu. Haati manaa hin qabulleedha. Kaniin ammoo fuula duraaf nin qabaadde jee yaadusi. Yoo haa walii galluu wajjin jiraachuudhaaf fuula keenya duraan itti furte jechuudha. Ishi akkas gata jette anu kanan barbaadu kanu. Kanaafuu niitii keessan wajjin akka wal barsiistuun barbaada. Yaaboo ati isiidhaan wal baruu dhiisite namni isii wal bareewu akkamittiin isiidhaan wajjin wal dhabee akkamittiin isiif irraa dhiisa jechuudha jira. Rakkoon qabu. Isaaf hin dhibbatinaati. Ani garuu ishuma wajjin akka wal barsiistuun barbaada. Tana qofa naa godha. Isiin bartiqishoo kana siin jeefaman. Akkoo rakkoon qabu sin jechaa jedhame. Waan rukutteellee waan barbaadde waan gootes rakkoon qabu sin jechaa jedha. Anatu barbaadetti deemaa jiramtire. Jechuun mi'a akkam ta'uu fi isii barbaadde maal si gooti? Waan si ati jaalatami? Ani sin jaaladhe. Erga na jaalattee waan barbaadu sana naa godhi kaanii waan biraa naa godhi sin jechaa jiru maadha manaate ishii durii sana wal na barsiisi sin jechaa jirame. Duriif nin qaba ammaaf bika isin jirtu sin beeku. Akkamitti hin beekne hin beektaa ndeetuma beektuu beekaa gochaa jirta malee ndee. Sijjammaru yoo taanaan ishii akkamitti hin beekne hin beekta. Beeknaan miti dhiyeenya kanatti kan deemtee mana ishiiyyuu dhaqxee jirtami maa mana ishii dhaqxee ilmooti yanaa kenni jettee moo hin jannati. Summanni hasiitii miti kanamaati
amma me nama miti me mana shi ta'u isu fi miti me garuu ni beeta bakka jirtu ni deemtalle wajjin holtu miti gita tokko ni deemta maaso wajjin holta inna maal jechuu barbaada akkuma harka jirtu waan dalagaan ola ka dalagaati achirraa baanaan sinni wal harkaa sanichi immoo bakka harka jirtana fakkaati waan wal harkaa jirru jirtu wajjin ol jiru ani mal naka jibbu beeta soban jibbaan waajjin keessa am soban jibbaan anis akkasumatti soba jibba kanaafuu na sobinka mana sobdaati inde tayyib baran jaartii qabdanaan jette nin qabaa sinji ammaaf garuu qabu wal dhabne jirra je torba saddeeti maduraani sana wajjin wal barsiisiin jechaa jirame yookiin bilbila shina kenne wal barsiisiin nangeessin illee shibirallee nangeessin rakkoon qabu ati bilbila mashina kenne bilbilan qabdu lebiyen nyaat ma beeka goota akkamti bilbila dhabdishin sijamar yutanaan inde je saddeeti ama tokkoof yaana wal quban qabnu sinjeebar wal quba qabdan akkamti quban qabne mana deemaan jirta mitaat inde ma jichu inde beeka bilbile tasawul garresanu mali ani bilbileti miti ani merakon qabu bilbiltufis deemtus wal argitanis merakon qabu ani dubbachuu fi miti kanan deemaa jiru garuu wal barsiisiin jechaa jirame ma sababa barbaadaat walin beeknu walin nagarre walollee jirra ati itti gaafatamummaa lubbuu teetanaaf eenyu itti gaafatamummaa fudhata lubbuu teetan ana ofuma kiyya fa'a yoo isiin maraattuudha maraataan yoo fedhe si dhaawee si jeesa yoo fedhe dhahee mataa si bayeechisa yoo fedhe immoo waan hin taane sirriitti hojjeta nama maraataa wajjin akkami qabsoo qabdan rakkoon qabu sin jechaa jira maal rakkatti on amis an waa tokko na gootes illee anumatu miidhamaa miti ati maal si cinqisi booda'ummaan ta'ee akkas deebitee raajii kenna qabatti barbaadde ammas tanaan maal siyaafa waan hafu jira Nanti mal kan jettu imaanti ammayyuu sin arganneedha malee yookiin ammayyuu karaa barbaadachaa jirti sidhisti amma si argannaan inde nama jechuun suni nalage taa tokkoffaa ati maraataan nama dha'uu fi ummaan ta'ee fayyaa qabdi bar maraattuu miti maaliif ilmootiyyaa akkana gootaa maaliif miyyooticha akkana jettee suni harka yaallaata na fakkaata harka yaallaata jiru itti jechuun dilas wanti si gootu hin jirtu saniif hin ani amma ani qoyati ani main rakkoon kiyati rakkoo guddaa qabda dhugaa rabbiyaati inde rakkoon qabu waaddi si dhuguma sinja erga rakkoon qabani wala barsiisin jedhe waan biraa si gaafachaa jiru maayinaat waan maraataa ati nagee namoonni magaalaa tana keessa jiran namoota gaggaarii namoota namaa yaadan namoota meeqaasitu jira biyya tana keessa kasi yaadanii kanii fi wal barachuu ne qabdu namoota akkasiitii wajjin wajjin wal baruu barbaada sin jechaa jiram namoota biraarraa guddaa qaban dhimma qaban kanan dhimma shirraa qabu jira waan ta'eef ishee wajjin wal barsiisin jechaa jiran inde gaaddisee waa'ee kan nurra dhiisi ati ጊዜ tokko garuu ani raajuu ጊዜ tiyaadu dhugaa rabbii ati baqa mudiin irratti qabachaa jirta sijjammariyyuu na sobaa jirti sijjammari qabachaa jirta asi waa meeqa jette gaaddu ani sin jaaladha maal jettee waa baay'ee dubbachaa jirta ammallee suman jaaladhan sin jibajja nan jaalatu ati sijjammar mudii qabachaa jirtaati kan jechuudha ifaan ifatti mee kun anu mee niitii ta'e wajjin niitillee niitii kee duraanillee jaaladheetanii walla barsiisin jechaa jiran qulqullummaa kiyyaan ati garuu waan na sobde wayii waan jiruuf malee ganaa immoo ammas na sobaa jirta gatii ta'eef takkaniitiin qabu naan jetta asuma deebisteet immoo lakki amma hin qabu duraan nan qabaa naan jetta asi deebistee immoo lakki bira dhaqeellee hin beeku walaa girreellee hin beeku naan jetta waa meeqa asofti waan soddoma asawaa jirta ammaati. Ani jechuun kiyyaa dhugumatti ooma takka garuu immoo bara niitii qabdaa jetteen bakka na rakkistee miti niin qaba siin jee ammaaf garuu wajjin jirru walloonti jechaan jirru kalas qulquwan qabnu maal keessa akka jirti maal keessa akka isin jirtu sin beekan. Ani kan bakka na sobu maana sobdaa maal keessa akka jirtu sirriitti beektaa sin jechaa jirame eessa akka jirtu eessa akka jiraattu ni beektan sobii. Ati immoo yeroo hedduu eessan dhuftame yeroo nagartee eessan dhufte bakka dalagaati bakkaan hangalwoo ati bakka dhibba galtaa isa galtuu si beekan. Bakkaan hangalwoo. Ani marti si beeka bakka soddoma bakka dhibbatti galtaate inde as jirta jirta achin jira jetta achi urte bakka meeqa bakka dhibba jiraataate takka as jirta takka achi jirtaan bakka ati jirtu bakka dhaabbataa na beekannaan inde. Gaddisee na dhageeffadhume dhugumatti irra deddeebiidhaan waan takka takka na gaafachaa jirta. Hogguun akkana siin jedhu waa'ee isiidhaa ji'a torbaaf warquban qabnu dhiiseetiin jira. Siin jaaladhaa jettee jaalalteen yoonni duuba deebisaa hin jirtu an siin jaaladhaan siin jee xayyib. Ani shoji wala barsiisin jechaa jira maarra ko qabo wala barsiisati dirqama kun dirqama keet inde hala sirkii sidaa barbaadeen namarraa siif daga sirba sirkii shillee hin qabdu gara barbaada namarraa hin qabu dhugaadha moo as keessa barbaadi ani maqaa himiitiin akka qabdi malkan beekan ammoo ani qalluun qallaba sitti fakkaate maal jechuudha kun inde akkam jechuudha dubatti ati eenyu maali eenyu nama siyaaru jira
Ati maal Moo haasawaa namaatiin deemu jirti. Ani haasaa namaatiin deemaa hin jiru. Sijjamar yoo taanaan gattaayitiin attaasai waan kaattee bagadi baatuuf hin qabdu ati. Maal eessitaati jecha si gaafachuu eelaan echaartameeti. Indee. Dheessaan jiru. Dheessaa jirta kun ifaan ifatti. Indee. Ani asirratti mee armeetti jedhabaa jirame asirratti sababbii eenyutu sababbii keetiin. Miti. Innaa tadaa armeetti maal keessa akka jirtu argaa jirta macheem. Ay harmeen ta'ee bara bikka dhaabbataa bikka mana sii jirti bara. Mana ishee jiraattus sababbii ani si wajjin jiru kanaaf ishiin gubaa keessa jirti. Sababbii ati Suni amma hin taltii na dhage haati ilmoodhaaf dhimma uumama jiraati garuu ammoo ani bar hawaalaa si buustu hin jiru bar maallaqa sirraa buufattu hin jiru bar maal taate akkamiin jirta. Inni amma jecha jirta Situmaan jiru baran. Jechuun siin jaaladhan jee jaalalti immoo. Jaalalta akkanaan jirtu kaa. Jaalalta jechuun mee ani mee waan guddaa akka waan si gaafadhee tokko akka. Ayyi baay'ee akkana na dhageeffadhu kana. Ati anis gaafee si gaafadha akkuma ati gaafee na gaafattee kana arraba na guutuu kanattiin si gaafadhani. Mee na gaafadhu ati. Na dhagee jaartiin qabaa jaartii lammaffaa ta'uu ni feeta. Maal jechuudha kun? Jechuun egaa jaartiin qabaa san dhiiseetiin jira siin jeemiti jaartii lammaffaa ta'uu ni feetaati. Isirratti isoo isiin jirtu isiif irraa hin dhiisu deema gabaabdumatti. Maaliif dhiista Akka waan barbaadan waan jaartii lammataa fi sadaffaa fi arfaffaa dubbachaa hin jiru ammaan. Ani ishee wajjin wal na barsiisis hin jedhe malee waa biraa uuman dubbadheen. Waan silaa sirratti tahaa miidhaa sirra ga'uuf itti gaafatamummaa ni fudhatta. Rakkoon qabus Uummata itti miidha. Haa akka isaan na dhagee ati isa kana godhe. Ani silkii jaartii yaa barbaadee si fida. Maraattu ta'us fayyadu ta'us wal bartan. Akkasii miti ati immoo silkii uummata itti naa kanniti. Anis manatti hin dhaqee bakka waan fedhe haala irratti gaggeeffamu bakka mana dhaqeetiin akka namni silaa gartee kabajaadhaan intalatee nama kanni akkana jee nama gaafatu gartee akkasitti manguddoo ergadee gaafadha. Tokko dura natti agarsiise niitii keessana wal barsiisi wal argine niitii keessana wajjin walitti dubbadhu. Niitiin bakka jaartiin tiyya bare si anaaf ni haa godhu si daa wajjin ati masaanuu barbaadda. Maal jechuudha kun? Masaanuu ta'e barbaadda hin Oleh budin nata. Ishiin barbaada baqa ishii. Masaanuu ta'ee barbaaddee na dhagee ati jaartii duraa si godhadeetiin jaartii lammaffaa si raffite akkasittoo. Indee maal jechaa jirta ati fayyaa qabdas indee. Maali? Ani kan si gaafachaa jiru waa biraati ati kan na reefisaa. Isiin qabu ani jaartii bakka wal dibee jiru guusin jemaadha namni adda muramuun hin jirtu. Rakkoon qabu ani wajjin taasin jechaa jiru maal wal barsiisaadhaas hin jechaadha wal shii wajjin wal barsiisii bilbila ishii naakin ati hin qaanoftu ganaa masaanuu bira. Ani me kanaafis hin jechaa jirame ati sammuu keessarri miti si kaas jechaadhu kanaaf. Masaanuu yaaltu jirtu masaanuu gaaruu hin jaaradhan jirtu akkasii miti. Saniifuu eega masaanuu qaba barbaaddee ati dura waa'ee kee xumurreeti lammaffaa sii fide rakkoon qabu. Sirba anis erga fuuteen booda immoo kan biraa fiduuf deemaa jirta jechuudha. Sangaa filannoo ta'e irratti. Sijjamar eenyummaa kee sirriitti beekaa jira ammaan duraanuu beekee jirame amma lammataa immoo naaf ibsaa jirtaati sijjamar yoo taanaan. Xiqqaashummallee hin qaanoftaati daqiiqama sana keessatti atuma waan biraa sitti haasa'u akkanuma deebistee immoo masaanuu biraa si fida maal gudeetu. Jechuun waan qaanii jechuun gaddisee tokkoffaa waa'ee jaalalaa keessatti tokkoffaa jaalalaan si gaafadhee ati immoo lolaa jirta. Ani lolaan jiru. Anis lolaan jiru. Baay'een si gaafachaa jiru waa hundaa'u jechuudha. Atiitu masaanuu tiyya na barsiisi jette. Ani masaanuu ati hin qabdu yoo barbaadde immoo siif hin fidaan jechaa jira. Saniifuu waan taatiin na fakkaatte. Ati tuffii anaa qabdu garuu tuffii humna kootiin olidha. Sijjammarii jechuudha. Tuffiidha malee kumaa jechuudha. Sijjammara akkamitti gizee nama yaaddu ati asuma teessee asuma na teessisteeti masaanuu biraa si fida kan jettu maal jechuudha kun. Si tuffachaa hin jiruwan. Si tuffachaa hin jiruwan. Na kaabaa jirta na tuffachaa jirtu. Innaa maal gochaa jirta ree? Ani kan jedhu waan biraati kan naan jettu waan biraati nama maalii taati nama akkamitti sijjammara? Indee. Gaaddisee amman tana dhagee ati hizaabaa ol jechuudha na aarsuu barbaaddee jirta amman tana ani na aarsuu barbaaddee waan jirtuuf ati yeroo tana keessaa bahiiti yeroo tana keessee amman tana yeroo irra deddeebitee masaan ishee irra miti mee wanta kan seema minyootti saayitteetii miti nama gaarii tokko na fakkaatti akkasii bara akkasii miti minyootti yaadataman jaalattuuti obboleettii miti halaas dura si fuudheetiin lammaffaa minyootti itti siyaansa yoonii fi Ani sijjamar si beekee jiraan duraanuu jechuudha. Ati duraanuu muudii narratti qabachaa jirta. Ati nan jaalattus hin jechaa jirame. Sitti maa jirame. Muudii sirra qabadan. Inna muudii kana jala maa inni ree? Asuma sitti minyoota jechaa jirta miti ree? Xayyib. Nan dhageemee bar masaanuu yaaltu hin jirtu miti. Xayyib si minyoota wal jaalatanii miti. Nama wal jaalatu wajjin jiraachisuun adda adda. Ati maa akka malee nama jaalataa akka keetii namni jaalatu jira biyya kanarratti.
namna akka keetiyyuu hin argamu ati maal xiqqash malee safuu jedhamullee sitti hin uumamne inde nama akkamii taate safuuwwan silaa jechuudha nuti ati amantaa teenya ni beektan fakkaatti amantaan teenya afur fuudhaaf hayyamti amma afafas fidachuu barbaadde jechuudha ani moo jechuun yoo neefi lubbuudhaan jiraadhee fayyaa qabaadhee qabeenya kannee rabbiin immoo warrachi nu godhee san immoo hin jibbu sigaree akkasitti tanaa ol na aarsuun barbaadiniiti ammaaf nageetti በጣም ትዱበቻ ይርታችሁ ሲጀመር ይታናን ሲጀመር ዱራኑ አንስረት ቤከን ጅራት ሲጀመር ሙዲያ ከቀበቻ ጅርተ እኙማ ከትስርት ቆረጠ ቤከይር አመስገሩ ነቲ ማጅርት ኢላል ረኩን ቀሙ እንዳፉ ማና ኻና ገድም በይንማስ ኧረ ስሩማሙ ነቲ እንቃኑ ማና ከናም በይና ጅራይ እንዴ ቁልፊ ገባና ንባታ ኢላል